Lammiiwwan filannoo biyyoolessaa bara 2018 irratti hirmaachuudhaaf galmaa'an keessaa miiliyoonni 14 ol osoo filannoon filatin akka hafan boordiin filannoo biyyoolessaa beeksisee jira. Boordiin filannoo biyyoolessaa lammiiwwan biyyattiidhaa miiliyoona 54 ol kaardii filannoo fudhatan keessaa miiliyoonni 40 filatee jiraachuu ibsa halkan walakkaa xumura filannoo biyyoolessaa marsaa 7 irratti miidiyaaleef kenneen beeksisee jira. Walitti qabduun boordii filannoo biyyoolessaa aadde Meelaatawarqi Haayiluudha akka jedhanitti bakkeewwan rakkoon nageenyaa jiruun alatti filannoon biyyoolessaa marsaa 7ffaan milkaa'inaan xumuramuu ibsitee jirti. Aadde Meelaatawarqi Haayiluudha filannoon biyyoolessaa godinaalee Oromiyaatii fi godinaalee Amaaraa tokko keessatti sababa rakkoo nageenyaa bakka jalqabamee turetti illee addaan cituu isaa ibsitee wayita jirtu kanatti ammoo faallaa kanaatiin koomaandii poostiin filannoo biyyoolessaa kan poolisii magaalaa Finfinneedha ibsa miidiyaaleef kanneen filannoon biyyoolessaa guutumaa guututti rakkoo nageenyaa tokko malee xumurame jeeti jira. Kun kanumaan osoo jiru filannoo biyyoolessaa irratti naannoleen Itoophiyaa haroon 3 hirmaatanii jiran yeroo taatu naannoo kibba lixa Itoophiyaa, naannoo jiddugaleessa Itoophiyaatii fi naannoo ummatoota kibbaa naannolee haarawaa 3 ta filannoo bara 2018 kanarratti hirmaatan keessaa naannolee haarawaa jaamuun maqaan isaanii kaafamu. Boordiin filannoo biyyoolessaa buufanni filannoo burjiidhaa akka jirutti sababa hojii raawwachiiftoonni filannoodhaa sagalee isaanii osoo kannanii osoo filannoo hatanii argamaniif cufamuu ibseeti jira. Gama biraatiin walitti qabduun boordii filannoo biyyoolessaa aadde Meelaatawarqi Haayiluudha bakkeewwan tokkotti magaalaa Finfinneedhaa dabalatee miidiyaalee fi namoonni gaazexeessitoonni akka buufataalee filannootti seenuudhaan gabaasa raawwanne namoonni uffata siviiliidhaa uffatan dhorgaa turuu irra geenyeeti jirreechuudhaan ibsa kannitee ka jirtu yeroo ta'u miidiyaaleen 68 filannoo galmaan akka adeemsa filannoo biyyoolessaa galmeessaniif hayyamni kennamuu fi boordiin filannoodhaa jalqaba filannoo biyyoolessaa 2018 irratti ibseeti ture. Kanas haa ta'u sangaruu boordiin filannoo biyyoolessaa miidiyaa 68 fi hayyama kenneetiin jira ja'us miidiyaaleen walabaa hedduun hayyama galmeessa filannoo bara 2018 osoon argatin hafaniiti jiru. Xumura irratti ammoo ministeerri muummee Abiyyi Ahmad bara 2018 eegama saraa kiiloo 4 dhaalanii asitti filannoo marsaa lamaa geggeessanii jiran yeroo ta'u filannoo bara 2021 geggeessaniin barcuma paarlaamaa keessaa barcuma 400 fi 10 argachuudhaan mootummaa hundeessuudhaan waggoota 5 dabraniif Itoophiyaa bulchaati turan. Bara kana ammoo barcuma paarlaamaadhaa 547 keessaa paartiin siyaasaa barcuma paarlaamaa 274 ol argate mootummaa isaa hundeessuudhaan waggaa 5 dhuftuuf masaraa kiiloo 4 dhaaluudhaan Itoophiyaa ka bulchuta. Turtiin hojiin taasiftaniif galatooma fayyadaa.